Jolle dalte. Amma dura narkan neganu ma arkachuuf itti tattaafiin godhu jira. Khanaan mobaayila xiqqaa takkaa fi waan wayii itti godhadhu. Kaanis baankii kaayatteeti waan wacii godhatta. Sagantaan kun sagantaa iyyaafataati. Kan badee boollaan baafna kan jiru walitti finneeti gammachiifna. daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa iyyaafataa kanarratti namni nuti iyyaafataaf barbaada deemaa jirru nama naannawa kana jiraatu naannawni kuni dirree dhawaa naannawa ganda gabaree jechuudhaan beekama jechuudha fi qabri baaliyaanaa isaanii naannawa saniin beekama karaa naannawa saniitti kan deemnee barbaadaa jirru sagantaa iyyaafataa keenya keessatti dadhabee hifadhe jechuun hin jiru gaara feene isiniif baanaa laga feetan isiniif ceenaa wanni guddaan namni isin barbaadan arkamee isin wal agartanii bilbilaanis wal dhageessanii ta'u gammachuu teessan arkuu waan ta'eef jecha sagantaan iyyaafannaa filannoo keessan haa ta'uun isiniin ja'a namoonni sagantaa iyyaafataa kanarratti ammallee akka isin hojjetan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanarratti bilbiluudhaan harkachuu dandeessan isiniin ja'a ammaan tana kara imala barbaacha keenyaatti deema. namni Badriyaa jaamu as ture jira. Obbo nama jaartii Abdurazaaq Badriyaa. Eessa? Ni fagaata? Ayyee. Harumaan duraan dhufeen sirrii ture garte. Asiin dhufeetiin achiin na naqan. Assalamu alaikum. Nagaa. Fayyaame. Badriyaa Mahammad. Jaartii Abdurazaaq si. Nagahame? Gari nama si barbaadu jira. Namatu naaf iyyaafadhu naan jedhe. An sagantaa iyyaafataatiin dalaga. Namoota adda badeen waliif fida. Kanaaf dura ammas iyyaafadheen si dhufe iddoo asii galtuu fi kana si hubachuu dhufe. Lammata immoo kan si deebi'u ta'a garuu lakkoo isaan irratti harkadhu naa kan ta'a amma. Bilbila hin qabdu? Tanuma wallaallee taatu kan irratti harkan. Ni deebina. Sagantaa iyyaafataati kun YouTube chaanaala Rooraas Tiyuub irratti dabra. Kanaaf iyyaafannaaf ta dura dhufneeti nama san barbaanna san booda immoo nama san bilbilaa fi akkaataa nama san itti argannu mijjeessineeti lammata deebina waan ta'eef lakkoo isaa mee ollaa eenyurraan arganta? Egaa inni ni argamaame ayya duwwaa sagal ayya galata eessa mannaqa? Deebina jira.
السلام عليكم كم جرتن ايه نقامي فيادا nama gaafa isiin tun xiqqoo isii beekuutu nu erge nuti. Namni san nama as jiru miti wal qunnamsiisna bilbilaan gabbee malee waan biraati miti. Gaaroommina yoo ta'e malee nama gaafa ijoollee gaafa isiin xiqqashoo isii beekuu jira. Amma biyya kana hin jiran isaan ala jiranii nama saniitu qunnamsiisaa ayyaan nuti sagantaa iyyaafataa addaleena iyyaafannaa nama fira adda badeefaa waliif fiduu nama gaafa duraa wal beekanis ta'ee maatis yoo ta'e warra na guddisee malee nama biraan beeku. Atin beektu ammaan tana amma yoo ummaati san bira si geesse malee isii tana guddifte san malee hin amanu ambika biraan. na dubbisi. Oh no isii tanaan nu erge. Salaam alaikum. Video laal isin mul'ata. Video laalin. Akkamina gaa'e. Eenyu? Ana leensaadha baddee akkami? Nagaa. Leensaa eenyu sinjaan? Leensaa Ibrahim Amma Muusaa. Fayyu maami? Fayyaadha isinis fayyuma ka? Fayyaa alhamdulillah ni yaadatte? Leensaa Ibrahim Amma Muusaati atteemi? Anis Badriya Muhammadi umman tee mardiyaatin beeytaami? Lakki ummatiyaa miti isin akkootiya. Jifaadha. Siif akkoo taati. Ani immoo ummanaa taati beeyte? Akkas. Nambeeyni amma nambeeyni. Leensaa Ibrahim Amma Muusaan jenne? Amma si beeka ka? Isaan jiraayyee isa jirti beekta leensaan? Ani moo? Hin beeknaan suudii jiraattus gaa hin beeknaan bekkaati jirtu. Beeyte akkas taanaan suudii si biraa kuteetiin amma Ameerikaan jira suudiis deemee. Haaya. Anaa xiqqashoo na yaadatta? Si yaadadda. Amata meeqafaan hin taate gaafas? Ati moo? Amata ja'a moo torbanuma taata? Hayyee gaarra si yaadadda gaa gizee hundaan si harka? Haaya. Hirribatti manaama keessatti. Tole. Akkasitti badrinaa barbaadiin je'een har'a. Haaya fayya qabna alhamdulillahi. Ijoollee dhaltee? Ammaan dura hin harkanne ganuma harkachuuf itti tattaaffiin godhuu jira. Rabbi si haa kennu hayyee heerumtees dhagee Maashaallah jaarsanii qabdaa? Niin qabee. Hay Badri jijjiiramte haa maashaallah. Maashaallah alhamdulillahi. Ilmoos Rabbi si haa kennu inshaallah. Amiin. Duuba haalli jiruu kami? Haalli jiru alhamdulillah akkuma keessa jiru akkasuma tanuma rabbiiti alhamdulillahi. Maashaallah hayyee. Amma gaa inshaallah bakka ati galtuus Amiir naaf waraabaa jiru ati keessa jirtuus inshaallah laalee kuma fuulduratti inshaallah qaceellottiin si gargaara. Haaya. Maashaallah kana wala garree. Maashaallah wala garree. Ati yoo meeqa qabda ijoollee?
Jolle sadihin qaba taamata kudha sadihiitiin qaba ama kudha tokko amata afurii. Haya. Rabbi si aguddisa. Rabbi si aguddisa. Amiin. Rabbi galanni yaa. Miilisuun si fayyamo. Miilisa umma wayyuma gizee dumeessaa haa gizee na dhukkuba malee. Okay. Gizee hunda akkuma amma jirtu kanatti na dura dhuftaa manaa maaniin gizee hunda si harka wallaahi. Haya. Rabbi si niyaate Rabbi si aguutu. Amiin amiin walumaanuu abbaa kee hoo. Abbaan kiyya ni du'aa nu deemi asuma deeba diruma dhawaata na keessatti. Hin arkineewu. Osoo ijoollummaa kiyyaan na biraa deemee deemni. Okay. Ana amata torbaa. Ana amata torbaa de. Rabbi ramataa godhu. Ummaan tee hoo. Ummaan tee adii siyaasin jirtu. Ummumatanii itti tanumaan itti bareetan malee isii amma bikka tana jirti irraa quban qabdu. Abbaan kee gaafa amma mardee ayaatiif si kannu sun maal jee ummaan tee ni duute siin jee moo ni jirti siin jee siif barbaada. Ummaan tee tiyya. Bakka isiin jirtu duba unaasi fagoo jirtu kaa. Ani amma isii tanuma isuma taniin itti bare malee ani taani irraa hin beeku. Maali sampila achi kunu gaara maali jan. Anu bakka sana irraan badde Kaataan tasidante hin beektu. Kana dhalte waan itti guddadhe asumatti hin bare. Ati ama torbaa si kanneen kutee rabbaa. Ana xiqqishoo laale ijoollee miilaan deddeemtu xiqqishoo tanan na kan. Fayyaadha fayyaa. Alhamdulillah. Fayya kamnaadhi sigaa ati gizeen akkuma tokko ta gizeedha umaa gaasilaa akkuma rabbi nama godhe jiraatani. Jiruun akkuma fi akhi. Fayya kamna gaa nagaan jirra gaa gammachuu jirra umaa. MashaAllah ya Rabbi umri ibadah qabdu dheertu Rabbi isiniif haa kennu Rabbi wal nu haa agarsiisu. Amiin walumaan nu haa kennu. Kajiru walumaa harka turi dafi. Walumaa harka yaa Rabbi wal nu agarsiisu. daawwattoota keenya kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan sagantaa iyyaafataati. Sagantaa iyyaafataa keenya kanarraatiin jechuudha. Nama gaafa ijoollee wal beekanii isiin ammaan tana biyya Ameerikaa irraa sagantaa iyyaafataa kanarratti akka wal qunnamnu goote osoo umrii isii amata torbaati kan biyya kana adeemte akkasumaanuu gaa micootana isii xiqqashoo isii nama bira jirtu beeyti rakkina haala isiin irra guddatte waan beektuuf jecha yeroo hedduu hirriba keessa manaa baannat dhufti micootana gargaaruun fadhaa yaada je'uun sagantaa iyyaafataa kana akkuma beeksisneen sagantaa iyyaafataa kanarratti akka barbaannee fi wal qunnamsiisnu goote kanaafuu sagantaa keenya kan arraa kanarratti jechuudha mallaqa kana jechuu akkuma agartan akkuma nu qannameen kuno harka isaaniitiin kan geenyu ta'a kanaan mobaayila xiqqashaa takkaa fi waan wayii itti godhadhu kaanis baankii kaayatteeti waan wacii godhatta. Qarshii kun 16 si hane akkas silkii kana maallaqa kan buuka baankii qabda baankii kaayyadda kaayefe achirra kaayeti kuma takkichaa kanaan mobaayil xiqqashoo dheeyxee bitatta magaalaa ayya lakke nutisni jarjarra kana gaame ati sagantaa iyyaafataa kanarratti waan sit dhagahame waan gama keeti gaarii na gammachiise waan na yaadatteef jecha osoo ijoollummaa na yaadatteef jecha haala gaarii na gammachiise niyaasii rabbi haa guutu muraada sii rabbi haa guutuuf du'aa godhe ay daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa iyyaafataa keenya kan itti fufu ta'a warroonni sagantaa namoota akkanatti beektan iyyaafachuu barbaadan lakkoofsa bilbila asirra jiru kanaan bilbiluudhaan nu qunnamuu dandeessanii amma sagantaa iyyaafata birootiin walitti deebinutti nagayaan nu tura.
Podcast You.